mata duree galeetii nama gale. Galeetii nama gale. Gabtoot yagabbasu. Galeetii nama gale. Sii galeeraa jedhaa wal gaafadhaa. Sii galeeraa. Hinga alafan barbaachifne gali jedhaa. Hinga alafan barbaachifne gali. Luqaas 15:17. Yemmus gurbichi yaada isaa naanneffatee hojjettoonni guyyaa abbaa kootiif hojjetan buddeenni isaanirraa hafu nama meeqa? Ani garuu asittan beelaan badduudha. Ameen. Barsiisonni afaanii yoo jiraatan as gidduu jechi kun maal laata? Ciroomoo gaalee? Gaalee keessaa immoo isa kam? Jechi kun gaalee rarra'ee. Gaalee rarra'ee maaliif rarra'a? Namichi dubbatachuu jedhe sun waan dubbachuuf jedhe fixuun dadhabee gaafa afaanitti citeedha. Gurbaa waan dubbatatu dhabe tokko argina. Rakkoo sirkatti citee fura dhabeef gooftaan deebiidha. Ameen. Galee fi nama gale. Wangeela Luqaas boqonnaa 15 kana keessatti waan gurguddaa bade sadii argina. Tokko hoolaa bade, lama meetii bade, sadii ilma bade. Hoolaan bade uumaa isaa wallaalee bade, meetiin bade iddoo badee bade, ilmi bade filannoo badee bade. Kan kee maal ta'ee bade? Rakkoon bara kanaa kan baden dhibe miti. Isa bade nama barbaadutu dhibe. Waaqayyo galgala kana warra badan barbaaduudhaaf addana jira. Ameen. Akka namni badu sababa kan taatu cubbuudha. Cubbuun jecha afaan Ingiliziitti sin S-I-N. S jechuun separation, I jechuun ignore, N jechuun neeg. Namni gaafa cubbuu hojjetu nama keessaan badu. Namni gaafa cubbuu hojjetu biyyaan badu. Gaafa cubbuu hojjetu namni isa jalqabaa nama wajjin jiraatu, fira wajjin jiraatu, ollaa wajjin jiraatu irraa adda ba'a. Gaafa adda ba'ee jedhu kottu jedhanii gaafa dhaqanii waaman lammeeffatee gaafa cubbuu hojjetu hin dhufu. Siqayyuu kan akkas na godhi jecha faallaa deebii laata. Cubbuun gaafa sadaffaa didanii hojjetan fuula Waaqayyoo duraas fuula namaa duraas qullaa nama buusisu. Hafuurri qulqulluun gaafa dhufe akkuma dhufeen lafan buune. Isa dhufe tulluurra qubate Siinaa. Achitti Museen naqee gaafata ture. Itti fufee oobdii keessa dhufee buufate dunkaana balbala. Israa'eloonni baay'een duubatti baqatan. Ati nuu gaafadhu malee humna ittiin dura dhaabannu dhabne jedhan. Galgala kan humna ittiin hafuura qulqulluu dura dhaabattu gooftaan sii laata. Hafuurri qulqulluun Musees amaasuurra jara kanas rakkisuurra itti ol galee isaanumatti gale. Galgala kana hafuurri qulqulluun mana kanatti ol galee isinitti galu. Gaafa hafuurri qulqulluun isaanitti gale duumessa hafuura qulqulluutu manicha keessa guute. Luboonni warri taraan isaanii guyyaa gaafasii ta'es akkatti hojjetan hin dhaban. Hafuura qulqulluutu ofiin hojjetachuu jalqabe. Cubbuun maal? Cubbuun yeroo xiqqoof itti boqotanii yeroo baay'eef kan ittiin adabamanidha. Cubbuun yeroo xiqqoof itti boqotanii yeroo baay'eef kan ittiin adabamanidha. Cubbuun amaloota garaagaraa qaba. Amalli cubbuus maali? Amalli cubbuu abbaa isaa fakkaata. Abbaan qabeenyummaa cubbuu seexana. Waaqayyo gooftaan nama isa mootummaadhaaf abdatee uume kan dhaqee goyyoomsee akka inni cubbamaa ta'u godhe seexana. Kanaaf maddi oomisha hojii xuraa'ummaa seexanarraa argama. Hojiin cubbuu oomisha madda hojii xuraa'ummaati. Amaloonni cubbuu tokko daangaa eeyyamameen ala nama jiraachisaa paraabeesis afaan warra Giriikiitti. Daangaa eeyyamameen ala namni gaafa jiraatu kan namaa kan kooti si'a. Ofii isaatiif nagaan qabu kan namaas achitti hafuun barbaadu. Seera uumamaa 3:2 Waaqayyo gooftaan mukicha isa walakkaa jiru nyaatanii hamaaf gaarii ittiin gargar baasan san naman dhowwe. Seexanni garuu isa nyaadhaa kan jedhu dubbate. Namnis gaafa goyyoon wanta Waaqayyo isa dhowwe nyaate. Goyyoomsaan seexanaa karaarraa nama kaachisa. Amalli cubbuu mucuta kufaatii jabaaf nama qopheessudha. Afaan Giriikiitti paaraapatamaa jecha jedhurraa dhufe. Namni gaafa cubbuu hojjetu ni mucucaata. Sigigaannaan isaas cabaaf saaxila. Abboota Firjii 16:4 Waaqayyo gooftaan Simsooniin mootii akka inni ta'uuf abdatee uume. Simsoon garuu mo'amaa du'aaf saaxilamu ta'e.
wanti Simsooniin du'atti dabarsee kenne cubbuudha. Aloonni mucuca jabaadhaaf adeemsa amnaaf rakkinaaf jal'inaaf harka laatu Waaqayyoon sodaachuu hin danda'u. Simsoon gaafa mucucaachuu jalqabe warra Waaqayyo balleessi jedhetti soddoomuu filate. Waan Waaqayyo jibbee hin firoonfatin. Rakkoon namaa lafa Waaqayyoon jaallanne ofii jaallachuudha. Simsoon durboota warra Filisxeemotaa keessaa gaafa jaallatu abbaa isaatiin galee baba intala baay'ee bareeddu tokko argadheen dhufe ni hin fuudha jedhe. Silaa warri eenyu jedhe kan warra Filisxeemotaati ka'e. Maali lumaku Israa'el keessaa durbi dibde moo biyya diina nutti ta'ee jirutti akkamittiin soddaana goota. Kun yaada Waaqayyoo miti, yaada haadha keetii miti, akeeka koos miti jedhe. Baabbaana fuudhaaf miti hin fuutun jedhe. Abbaa jiwwal lolee intalattii fuudhuu gaafa dhabu dhiirri biyya sii jalaa baafate. Gaafa dhiirri biyya sii jalaa baafatu wayyoo akkamittiin isheen jaalladhe na jalaa fudhatu an biyyattii kanatti diina ta'uun qaba jedhe. Gaafa diina ta'ee jedhu waan geedhaltuu lagaa yaasee eegee ishitti immoo abidda hidhee tuullaa qamadiif garbuu biyya Filisxeemii gubee fixe. Gurbaa kana maaltu maraachee nurratti akkas godhee jette dubartiin tokko jaalala ka jedhamu. Maalan jira minyette intaataa fi silaannaa inni jennaanoo jette. Simsoon ati waan jaalalaaf nu balleessituuf hin qabdu. Ishee si jalaa dhiirri keenya buteerra kan baay'ee bareeddu dachaa sooreqitti dhalatteetti jedhan. Gaafa sooreqitti gadi bu'u sooreqi jechuun iddoo ejjaa jechuudha. Dachaa ejjaatti gaafa gadi bu'u hundumtuu ejjaaf qophaa'oodha. Simsoon kan itti goru wallaale anjira jette Daliilaan. Daliilaa gaafa jaallatu Daliilaa wajjin jiraachuu jalqabe. Namoonni warra biyyasiis akka Simsoon dubartittii bira dhufee bulu arganii halkan hasaasa tokko utuu hin dubbatin manichatti marsanii isa gaadan. Inni garuu amma halkanitti Daliilaa wajjin ture, halkan immoo gara gaaraatti jalaa miliqee ol ba'e. Namichi kun humna maalii qabaa jedhan? Falli hin jiru jedhan. Falli jira jette isheen. Maalinnaan an jaalladheeraan miti. Waan siiraacha inni ati jaallatte isa Waaqayyo siif jaallate sirkaan fudhatiin. Ameen. Simsoon Daliilaa jaallate. Waaqayyo immoo Simsooniin jaallate. Daliilaan isa Waaqayyo Simsoon irra jaallate kaa'ee harkaa fudhatte. Biyya har'a keessa jirruuf bara har'a jirru keessatti waan nu jaallannuuf waan nuti hawwinu isa Waaqayyo jedhee raalaata. Isa Waaqayyo keessa jiru raalaata. Inni ati jaallatte sun isa Waaqayyo jaallate sirkaan fudhatiin. Simsoon baay'ee bareedda ati. Jagna goota Israa'elitti dhalate sibichaan lafarra jira. Garuu na jaallattaa jette baay'ee malee. Egaa humna maalii sii kennamaa? Naajii yeroo jirtu nama warra keenya bira yeroo dhattu diinaa jette. Ani amma ammaatti waan dhugaa tokko sitti mu'e na jaallatta taanaan jette. Finyoo sibiilaa haaraadhaan utuu na hidhanii hiikkadhee ba'ee warra keessan hin fitu jedhe. Dafaa finyoo sibiilaa haaraa fidaa inni citii isaanatti meeraa jette. Finyootti xaxxee gaafa Simsoon finyoo keessa akka jiru bartu Simsoon warri Filisxeemotaa sitti dhufaniironnaan yii gaafuma jedhu sibiila cire. Ayyaana sirraa sibiila ciruuf aboo qabu wanta xinnoodhaaf akka hin duune. Ameen. Uruffeeti xiqqootu kufaatii jabaaf nama qopheessa. Simsoon irra waan guddaatu ture. Aboo sibiila cirutu irra ture. Humna guddaatu irra ture. Simsee ati hin sobda. Jaalallati naaf qabdus irra keessa. Ammayyuu waa'ee ishee si jalaa butamtee sanatti laphee kee qabatee jira. Utuu anatti hafta ta'e iccitii dhugaa natti hin ta'etti. Innoo kan biraa amma sitti sanaanis ta'uu dide. Isa dhuma Simsoonetti jaalalli naaf si gidduu jiru du'a moo jireenyaatti hamman duuttan si jaalladha. Yesuus Kiristoos du'a gara sitti nu jaallata. Ameen. Inni du'a gara sitti nu jaallatu jireenya du'a gara sii nuu laate warri du'a gara natti nu jaallatan jireenya du'a gara naatiif akka nu ajjeefnetti si ga'ada fi galii. Rakkoon namoota baay'ee iddoo jiraachuuf abdatamanitti du'uu isaaniiti. Simsoon hamma ammaatti daabeen mataa kootii hin cinne. Adaraan kun haadha kootu natti hime. Na jaallatta yoo ta'e iccitii kana baaftee hin dubbatin. Qarabaan mataa kootti kuunaan humnan dhabaa'e. Dubbiin falameera. Qarabaa ba'eessa isa haaraa sirriitti haadhu fida. Simsoon jaalala isaa hunda natti argisiiseera. Qarabaan mataa irraa adan
isheen gudeeda isheerra isa ciibsite mataan isaa gudeeduma isheerratti irra aadame dibanni keessatti sirra aadamaa jira. Rakkoon dibataa kan qaban namoota garaa garaatu ture. Tokko Saa'oliif Daawit turan. Saa'ol bilillee irratti cabe, Daawit qodaa gaanfaa keessaa dibame. Inni kan biraa Simsooniif Elsee turan. Elsee dibata lafee dibame, Simsoon dibata rifeensaa dibame. Humni Simsoon rifeensa isaa keessa jira, humni Elsee dhuka lafee isaa keessa jira. Warri rifeensi dibame irraa muramnaan irraa gala, warri lafeen dibame du'a keessaa du'a kaasuuf aboo argatu. Amen. Galgala kana dibanni dhuka lafee keessa qabatu. Amen. Simsee kaayika warri Filisxeemotaa sitti dhufanii ronnaan hin qallitaayee takkan taphannu jedhe. Kottaa laafeera jedhe. Maal si gaafataa jira innaan takkana bukkee turuu barbaadaa jira jedhe. Yeroo ayyaanni Waaqayyoo nurraa ka'u biyya lafaa keessa takka tutturuutu nuu dhufa. Siga ada fiigali. Amen. Simsoon warra dhufaa jiru baqachuu humna hin qabu. Lafa dibanni isaa jiru argate yoo seexanni. Sisobee biyyi lafaa sossobee iccitii du'aaf si qopheessa. Simsoon itti akka dhufanitti aariidhaan naqan harka isaa dugda duubatti hin cabsan. Reebicha ulfaataa waan reebaniif ija isaa keessaan baasan. Iddoo dubartiin warra Filisxeemotaa jilbeenfattee daattu dhagaa daakuu ka'aniif. Jagna goota jedhamee beekame dhagaa daakuu dura imimmaan dhiigaan makaa buusaa dubartoota Filisxeemotaa keessa jilbeenfatee daakuu daaka. Ejjaaf jaallateetti galee wajjin jilbeenfatee dafaqaa dafaqe. Simsooniidha. Waan Waaqayyo siin jaallanne gassi buusa. Simsoon gaafa gadi bu'ee abdii kutate ganama daakuun hin dhumne dafii daakee galgala daakuun hin dhumne dafii daakee. Dhumeef daasisu miti humna Simsoon keessa jiru fixuuf daasisu malee. Biyyi lafaa waan nyaattu dhabdee nu rakkifti miti. Ayyaana nurraa nyaachuuf ettee nu rakkifti malee. Indi de Yesuus. Amen. Simsoon dubbii dhugaa tokko dubbatee Waaqayyoon dhageessifachuudhaaf baay'ee boo'e. Yaa Waaqayyo jedhe. Agaaga ararraa konkolaateef raajii kufe sodaadhaa. Lachanuu nama baay'ee galaafatu. Agaaga ararraa konkolaate namaa nilu raajiin kufe waldaaf nilu. Den Simsoon humna jabaa waan qabuuf al tokkicha humna koonaa deebisee michichina utubaa banan sana keessa jiru lachan jabeessee hin dhiibe. Gootota Filisxeem gurguddaa wajjin achitti baafate. Warra fayyaatti fixe caala warra gaafanni du'e fixetu baay'eedha. Jabaa yoo taate isa jabina sii kenne sodaadhu. Amen. Simsoon deebi'ee jiraachuuf carraan arganne amma irraatti waraana addunyaa rakkisu biyya lafaarra dhaabee du'e. Sunuu ICC waraana jedhamu waraana badee balleessaa Simsoontu biyya lafaatti fide. Hin badee warra kaan fudhatee bade. Mucuci kufaatii jabaaf nama qopheessu kanaaf parapatamaa jedhu warri Giriikii. Jireenya seeraan alaa nama jiraachisa amalli cubbuu. Jireenya seeraan alaa Saamu'eel isa lammaffaa 11:4-5. Namni gaafa cubbuu hojjetu seera maleessa ta'a. Namni gaafa cubbuu yaadu seera maleessa ta'a. Daawit Waaqayyo gooftaan akka inni dhimma baasuuf mootummaaf dibee mana mootummaa keessa isa kaa'e. Waan Daawitiif barbaachisoo ta'anis manuma Daawit keessa kaa'e. Daawit garuu gaaf tokko gara galgalaa ba'ee balbala mana mootummaa isaatii gara kutaa isa oliitti hin darbe. Biyya amma kana dhuguma Waaqayyo irratti mootii na godhee ajajoota waraanaa iddoo baay'eetti ergeera. Ani jabinni koo kun dinqiidhamini utuu heduu gadi ilaale. Hindaaqqoo kan qe'eettan bise gadi ilaaluudha al tokko ilaali. Booyyeef lukkuun guyyaa tokko ol jedhanii beekan wacuuf kuukuluuf yoo taate malee maaltu akka isaan gad jedhan godhee. Gaafa asii gad ilaalu dubartii dhaqna dhiqataa jirtu tokko kutaa mana isaa jalatti hin arge. Hin uumamni kana tolcheedhuma uume malee waan jedhe natti fakkaata. Kottumee eewwan hojjetaan koo mana artumini. Dubartiin tokko nanna dhiqataa jirtu waan fixxillee natti hin fakkaatu. Dafii dhaqi. Waa ishee qoradhuu qabdu. Isheen amma shaaworii galte taraa ammaa eewudha jedhi nama gaafadhu jedhe. Fiigee dhufee namichi dhaqee gaafatee eewudha dubartiin nanna dhiqataa jirtu jennaan baatishee baadhakaa haadha mana Uuriyaa heetichaa jedhan.
irsi mana raareenna maal barana waraanatti argamini ol deebi'ee yaa mootii dubartii sin jettan baati Sheebaa jedhamti. Isheen haadha manaa Uuriyaa Heetichaati. Uuriyaan immoo loltoota warra barana waraana deeme keessaati kutaa iizii akkasii jira waan jedhan natti fakkaata. Mee waamaa'e isheen turii isheetti qulloofte waan jirtuuf inni immoo galgala sana ishee bira hin ga'e. Jireenya seera ala. Daawit namoota wajjin jiraatu mana isaa keessaa qaba ture. Haadha manaas qaba ture. Garuu haadha manaa Uuriyaa Heetichaa waan jaallateef seera maleessa ta'e. Isheenis ganama isa biraa baatee hin galte. Turtii yeroo muraasaa booda ammuma caaffanni waraana iizii kibba Israa'eliif kan jedhu waan caafame natti fakkaata. Uuriyaa Heeticha waama haa dhufu. Uuriyaa yeroo dhufu Daawit cubbuu guddaa hojjetee Uuriyaatti galagashuu barbaada. Warra cubbuu hojjetaniisitti galagashuuf jedhu Waaqayyo sirraa kaasa. Waama Uuriyaa baay'ee dadhabdani ooltaniittuu waraana dheengaddaa'e. Garuu ati baay'ee natti tolta galii galgala kana haadha manaa kee wajjin boqodhuu deebi'ee takkiyee attamittan obboloota koo adda waraanaatti dhiisee galii haadha manaa koo wajjin boqochuuf carraa argadhaane kun matumaan ta'e. Namtittiin ejjennoon ishee cimtuu turte garuu lafa ejjettu sanatti hafuu dadhabde malee. Baay'eetu dhugaa waan dubbatuuf lafa dhugaatti hafuu dadhabeen. Innoo caaffata lammaffaa barreesse dura buutuu ajajaa waraanaa iizii kibba Israa'elii fedhe. Uuriyaa Heeticha lafa waraanni cimaan jirutti duratti dabarsi akka ajajjuu waraanaatti. Lola guddaa sana keessa Uuriyaan rukutamee adu'e. Ajajaan sunis Uuriyaa waame Daawitii wal dhabdee qabdu maal wal dhabdee maalii qabna isaan mootii biyyaati miti. Kamiifuu har'a adda waraanaa lafa jabaa akkati dhaabattu godhe. Na duukaanattu miti jennaan Daawit garuu achitti dhiisaa deebi'aa. Akkuma jedhe namichi achitti dhiisee gaafa deebi'u Uuriyaan rukutamee du'e. Dubartittiinis dhuftee yaa mootii inni barataan ta'e. Attam goona waan isaa ittiin baafna moo hin ta'annaan maali labsii ganaa mana ga'a malee Uuriyaan du'eera. Dhirsa sii ta'a kottasuma malee. Aloonni bara kanaa irra ajjeese dhaaluu barbaada. Aloonni bara kanaa dhossee mul'achuu barbaada. Daawit gocha kana waan godheef Waaqayyo dheekkamsa ulee fudhatee mana mootummaatti tollite. Si Daawit gocha digoota gombayeessaa tokkittii qabaam namicha irra ajjeefte kunedhe. Badii ati daladde kanaan mucaan ilmaasii dhalata. Mucaan kun garuu hin jiraatu. Mucichi dhalate. Mucaan dhalate baay'ee mucaa bareedaa ture. Daawitis akka ilma dhabaatti in ilaala ture. Waaqayyo garuu mucicha rukutee ajjeese. Cubbuu hojjechuun salphaadha. Waan irraa arganne sana nurka ajjeesa malee Waaqayyo. Hatuun salphaadha. Waan anne sana akka nyaanne godha malee Waaqayyo. Irraa gaafa ajjeesu mucicha baay'ee booda. Silaa abbaan Solomoon Uuriyaa Heeticha ta'a ture. Dubartittiin mucaa lammaffaa ilma deesseef Daawitiif maqaa isaa Solomoon jettee moggaafte. Baatisheebaadha haati Solomoon ogeessicha. Isa mootummaadhaaf ta'e sana kan deesse ishee abbaan manaa irraa ajjeefamedha. Waan boriif ta'u seera maleessi karaatti hambisa. Waaqayyoon namni gaafa nageenye, Waaqayyoof namni gaafa tole hin jenne, Waaqayyoof namni gaafa nabboomamne cubbuutu qajeelaadha se'a, sobatu dhugaadha se'a, xuriitu gaariidha se'a. Kanaaf hiikaan cubbuu, amalli cubbuu waan kana sadanii ni beekama. Jireenyi namoota baay'ee, amalli namoota baay'ee kan inni baduuf Waaqayyoon dhaga'uu gaafa dadhabudha. Namni gaafa Waaqayyoon dhaga'uu dadhabu cubbuu hojjeta. Namni bara Waaqayyoon dhaga'uu dadhabu mul'ata dhiisee muuxannoodhaan hojjeta. Shaakala cubbuu raawwata. Museen bara mul'ataan hojjete dhagaa rukutee Israa'elootaaf bishaan baase. Seera ba'uu 17:4-6. Bara muuxannoodhaan hojjete garuu biyya Kana'aan isa abdachiifametti galuu dadhabe. Seera lakkoofsaa 27 irratti. Museen mucaa mana namaatti guddate waan ta'eef ulee malee na deemu. Gaafa Waaqayyo isatti dubbatus ulee baatee dhaggeeffata. Abbayyaa har'a miliyoonni dadhabe biliyoonni dadhabe ulee gabaabduu tokkoon gargar kutee dabarsee beeka saba. Ulee isaarra abuutu jira.
gaaf tokko waaqayyo Musee dhagaa kana rukuti bishaanan baasaa seera ba'uu 17 afrii amma ja'a Museen dhagicha rukutee bishaan hin bahe gaafa lammaffaa garuu waaqayyo sabni kun ammas hin dheebote maalan kennaafi aqi dhagicha dhaabadhu arammoo nan dubbadhaa Museen dhaga'uu beeka miti rukutuu beeka malee gaafas ammas dhagee dhagicha ala sadi qaa godhee rukute bishaan bubbubbubbubbubee sabaaf yaa'e sabni dhugeenye kaan nan dhiqataa jira oolaaf saawwi borcaa jiru waaqayyo Musee dheekkamaa jira Musee waan ati goote baay'eessa miti har'a rukutin jedhee har'a oonan dubbadhan jedhe maana danqitee waan kana gooteef abadan Kana'aanitti hin galtu jedhe kottu gaaratti ol bahe ilaa kunnootti Kana'aanin garuu ati itti hin galtu jedhe jireenyi waaqayyoon dhaga'uu dadhabu biyya abdachiifatan nama dhowwata Iyyaasuun bara mul'ataan hojjete mandara Yerikoo tikse bara muuxannoon hojjete namoota isaa Haayitti ajjeesise Iyyaasuun 6:5 mul'ataan Yerikoo tikse mul'ataan Iyyaasuu 7:3 immoo muuxannoodhaan Haayitti namoota isaa ajjeesise waa'ee mul'ataa Yerikoo akkaataa mul'ata Yerikoo waaqayyoo biraa dhufe akkaataa mul'ata Haayis waaqayyoo bira jira Iyyaasuun garuu waaqayyoon hin gaafanne gaadduu biyyichatti erge malee namoonni dhaqan kunis salphoodha sheenoo waraana kee 3,000 caalaan dhamaasinedhan gaafa mandara Haayi dhaqan waraanni 3,000 lubbuun 36 diinaan du'e lubbuun 37ffaa isaan of ajjeese muuxannoon of ajjeesuu namatti fida namoota 36 diinni waan ajjeeseef Iyyaasuun boo'ee kadhate sababni maali amma maana kadhattaa Iyyaasu akkitti Haayi waan salphaa ture manuma teessee boodee kee achitti qabdaa Haayi walirra gaggalagalti ati immoo qabattaa amma garuu ati mul'atan hin gaafanne namichi yeroo Yerikootti galtan sana uffata shinnaarii biyya sanatti hodhame warqee akka sheqeelii 30 taa'umsa isaa jala dhoffatee jira maqaan isaa Akaan jedhama utuu isaa addan baasin waraana waan naxxaniif hin duutanii waan Akaaniin ilma komaa kana goote harree isaa ijoollee isaa qabeenya isaa hundumaa dachaatti gadi geesse achitti dhagaan rukutaa ajjeesaa jedhe 37ffaa isaan of ajjeese Akaan nama isaanii rukutanii ajjeesan gaafa muuxannootti fayyadamnu waan jiraachuu qabu ajjeefna namoonni muuxannootti fayyadaman jireenyi isaanii yaaddoo yookaan haguuggii wayii jala jiraatu namni haguuggii jala jiru immoo wanti inni hojjetu beekamaa miti diinqoo tokkochi jira anuma kee naa kenni kootii kana naa kenni namoota tokko waajjira keessaa waldaa keessaa gabaa keessaa dhimmi chattan godhame maal isheen raaftu ofii keenya hiranneetu walii keenya inta waaqa kana odeessu waan isaan hojjetan argamaan jiru waan isaan haasa'an dhaga'amaan jiru rakkoon namoota muuxannoodhaan hojjetanii shaakala kaleessaa asaasu waaqayyo mul'ata har'aasii falaata harka walii keessanii qaba waaqayyo mul'ataan akkati jiraattu barbaadaadha waaqayyo mul'ataan akka jiraattu barbaada sababii namoota muuxannoodhaan wal danqaniif wanti argamuu qabu wanti jiraachuu qabu wanti mul'achuu qabu iddoo dhaabati bara kana waa baay'eetu bade kaan keessaa bade kaan keessa bade kaan keessatti bade isa keessaa bade arguun salphaan qofaa deema waan ta'eef dafanii argu isa keessa bade arguun rakkisaa warra jiran fakkaata waan ta'eef keessa jira isa keessatti bade arguun ulfaata waan keessa jiru tortorsa waan ta'eef bara kana kan keessaa bade eessa jira kan keessa bade eessa jira kan keessatti bade eessa jira warri keessaa badan baqatoodha birmadummaan qaban warri keessaa badan abdi kutatoodha warri keessa badan jirra of se'u yeroo lakkoofsa lakkaa'amu warri keessa badan of tuuluudha of bobbokokstoota warri keessa badan waan ofii caalan of se'u keessa badan waan ta'e isaanuma jira se'amu garuu immoo hin jira warri keessatti badan waan jiru balleessu
keessatti gaafa badu al tokko mana yaalaa dhukkubsataan gaafa nu bira dhufu madaa wayiin qabaa madaa isaa kana qixuma sanarra qoricha buufnuuf isa madaa sana erga irraa baasne erga dhiiksine gogaan sun akka inni fayyu gochuudhaaf ollaa madaa sanaa kutuutu dirqama. Wanti galgala kana mana keerraa jireenya keerraa sammuu keerraa citu dhiiga oolichaatiin si jiraachisuu jalqabaa. Ameen. Utuu raancitiin hin fayyamu waan ta'eef jireenyi namoota tokko waan keessa badeef ana caala ofse gara baadiyyaatti guddan indane የገጠር ልጆች ካላችሁ akka ko ijoolleen gatarii yoo jiraattan jaldeessa eegaan ture yeroo jaldeessa eegnu jaldeettiin gara sa'aatii 9tti dhufti boqqolloo nyaachuu beetti sa'aatii nuyi dadhabnee rafnu sa'aatii nuyi dadhabnee rafnu gaafa dhuftu nuyi rafaa irra waa gama kana jennee ribaa kaan kiiloomeetira 2-3 gidduu jira boqqolloo keenyaaf ishee gidduu maal afaan ishee qabattee dhuftee maa boqqolloo nyaanne utuu nuyi rafnuu maa nyaanne dandeettii walii galuun qabdu jaldeettii maaltu akka ishee waliin galle godhe ani mal ji'oogiraafii gaaf tokko seenaa jaldeessaa utuun dubbisuun jaldeessa arge jaldeettii waan humnaan irratti mo'e tokko qabdi waan moosifatte miti waan humnaan irratti mo'e inni immoo maalidha kootaa jedhama kootaan kun dabbasaan isaa ammasii gadi ga'a miilli isaa ammasii gadi ga'a buddiiqaa wayiiti abootaama oola jaldeettiin kootaan sun keessa jiru nagaan qabdu iyyaama oolti tokko dhaaluudhaaf yeroo rimooftu warri haaroon jaldeessaa ati bara namaaluma dhaltaa'eera teellaa deeme gaafa jaldeettiin kun dhaltu mucaan jaldeettiin kun dhalte kormaana taanaan ammuma cafaqee ajjeesa kanaaf kormaan ittiin baay'atu jaldeettiitti maaliif ajjeesa kootummaan irraa fudhattee sodaata kootummaan naba rakkoon jireenya cubbuu baay'eessa situ caalaa ati jirtu taanaan kun hin baddi ati jirtu taanaan kun hin hojjetamtu ati jirtu taanaan namoonni kun akkasii abootiidhuma geggeessi kan jedhu walii laatti inni kun immoo cubbuudha. Kanaaf jaldeetti isheen kootaa taate sunuu bara kam dhalatte bara kooticha waraananii irraa ajjeesan dhalatte utuu inni jiruu dhalattee guddachuu hin dandeessu kormaan jaldeetti. Amalli jibbuu akkas akka namni du'uuf karaa namatti baasa akka namni du'uuf boolla namatti qota akka namni du'uuf of tuulmaa namatti fida inni kun immoo akka waan jiranii utuu hin jirin fakkeessu akka waan qabanii utuu hin qabaatiin fakkeessuun jireenya cubbuu immoo faallaa jireenya waaqayyooti. Filannoo baduun kanaaf baay'ata jireenyaa baduun kanaaf baay'ata waldaadhaa baduun kanaaf baay'ata ollaadhaa baduun kanaaf baay'ata baay'eetu badaa oola biyya keenya keessaa baay'ee dhokata baay'ee bada baay'ee du'a ajjeesaan bara kanaa baay'ee yoom akka inni geeraru hin beeknu malee baratti wal ajjeesan keessa jirra maa wal ajjeesuun baay'ata bu'aa cubbuu qabeenya cubbuu misooma cubbuu kan isaa godhachuuf jedheeti. Wal danda'anii wal keessa jiraachuun bara kana hirrateera namoota baay'eefis galuu dideera ofii waan baay'ee quufu fakkaata warri kaan garuu agabuu kan bulanitti caalu ofii waan baay'ee soorame fakkaata warri kaan garuu hiyyeessa namarraa waa fudhatan dhabantu baay'ata. Addiin jireenya kiristaanotaa bara kanaa baay'een isaa kan inni rarra'eef cubbuu mo'achuu dadhabe kanaafis jireenyi isaa hiika dhabe. Yesus Kristos gara biyya lafaa kanaa gaafa dhufe shakkamaa bilisa baase miti yakkamaa bilisa baase malee freedom from guilty nuni yakkamoota turre shakkamaa wabii gasha yakkamaatti murtaa'ee mana dabaa gashu yakki cubbuu du'a gaafa nutti murteesse Yesus dhiiga ofiisaa dhangalaasee bilisa nu baase. Ameen. Karaa isaa bilisa baane Yesus Kristos gara biyya lafaa kanaa gaafa dhufe akkaataatti namni walii obsee wal danda'ee jiraatu barsiisuudhaaf garaa gadi of deebisuun biyya lafaarra deddeebi'aa ture. Garaa ol of qabuun garaa of guddisuun garaa maqaa gaarii of ilaalchuu hin qabu ture. Harrabsamaa jibbamaa akka nuti jaallatamnu taasise. Yohaannis moggaatti wangeela lallabnaan maraatuudha namicha kana dhaggeeffatinaa jedhani
Yesus immoo mandara keessatti wangeela lallabnaan halbaadheessa namicha kana dhaggeeffatinaa jedhani. Utuu tuffatamanii dhugaa nu biraan ga'anii. Yesus Kiristoos gara biyya lafaa kanaa gaafa dhufe cubbuu jalaa bilisa nu baasuudhaaf, rakkina jalaa bilisa nu baasuudhaaf, እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበዳችሁት ሁሉ ወደ እኔ ኑ እኔ ምን አደርጋለሁ አለ አሳርፋችኋለሁ አለ። ኤሳ በዲሰ ጩቡ ጀላ ረክነ ጩቡ ጀላ ያዶ ጩቡ ጀላ ጡራውማ ጩቡ ጀላ መቀበዲ ጀላ ባኮታ boqonnaan isinii kenna laajara namni biyya keenya gaafa namni du'een boqotaa namni gaafa du'u maal boqotaa garaan lafaa horimma namni gaafa waldaa dhaqu boqota waldaa sagalee abbaasaa dhagama ameen akkanitti salageenyuuf waaqayyo waldaa nuu laatee Yesus Kiristoos yeroo lafarra deddeebi'ee bartoota 12 argate waan gurguddaa nama jedhe እናንተ የዓለም ጨው ናቸው አለ እስኒ ሶጊደ ለፋት ጀደ ማቴዎስ 5:13 ለምን ማሊፍ ሶጊደ ለፋት ከኢየሱስ ጀደ ማሊፍ ማሶጊደ ዋቃት ጀደ ሶጊደ ለፋት ጀቹን እዶን አንገጋፍ አዳን ስራቹ ቀቡለፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ብየ ለፋ ከናጤው ሶጊደ ጎዴ አናብስኒን ሶጊደ ጎዴ ካዮ ኢየሱስ ክርስቶስ እስን ሶጊደ ለፋት ጀደ ቶኮ ሶጊዲ ሞጋ ለፋት ይርፋ 1966 የደርግ ወታደሮች አላችሁ እንዴ? ምናልባት ካላችሁ እንኳን በሰላም ገባችሁ። ኩዳ ሰገል ጃተም ጃወራኒ ደርጊ ዲም ተንድርፍ ይወጣታ በገነጋንገልተ ጨራተ የነሞን በረሰና ዲማን ገሩንገል hinnuman eessatti dhumani asabitti dhuman asabitti maaltu fite bishaan dheebotanii bishaan dhugu bishaanichi immoo ashabooda dheebuu isaan hin baasu hin ajjeesa asab jechuun moggaa lafaati soogiddi Addis Ababaadhaa ba'a miti soogiddi Dambidoolloodhaa dhufa miti soogiddi Naqamteedhaa dhufa miti soogiddi asabii dhufa asab jechuun lafa akka biddaa gufu lafa hama asab ከኢየሱስ ሶጊደ ለፋቴሬ ሞጋ ለፋቲሪ ሲንፍዲ ሃሌሉያ አሜን ማንነምኒ ፖሊቱን ጃለነ ከሳ ቢየነምኒ ጅራቹን ጃለነ ከሳ መቃነምኒ ዲወልዋሙን ጃለነ ከሳ አቺኒ ሲንፍዲ አቺዱፍኔምኒ አቺዱፍኔ አለፈው መከራ ዳደራ ዋንትኑ ከሳ ዱነ ረክኒቺ ናፍቱሬ hindarbustuሬ ዋይ ኢየሱስ ዱፌኑ አርኪሴፍ ገሩ ከሳባ አሜን ሞጋለፋ ካዮ ኢየሱስ ክርስቶስ እስን ሶጊደ ለፋቴሬ እንለማፋን ሞጋለፋቲ ዱፌ ማንነማ ወንዱማሴና ዱሮ ፔንቴ ነበራችሁ እንደኔ ሙስሊም ሳይሆን አከኮ ሙስሊም ከንትር ፔንቴ ይሮቱርተን እስቲ ትንሽ አስቡት ያ ሰውዬ ፔንቴው ማሳ ውስጥ እነምጭ ፔንቴን ኩ ማሲቆ ረዋነጀቴ ማሲቆ ከሰው አንደርቤ ምን አንቆበዲ ነምቲ ፔንቴ ከነ እዲና ረብሳድረኒ ህን በኢየሱስ አሜን ማሎ ኮቱ ምን አንቆቱ በላ ማሲቆ ከሰዴም የቹት ካን አሜን ፋና ነምጭቤ ማነና ማጥቆልቱዳ ነመጨራለበ ኢየሱስ በልበላ ነማ ሁንዱማ ሶጊደ አሜን ካዮ ሰደፋ ኢየሱስ ክርስቶስ እስን ሶጊደ ለፋቴደ ሶጊዲ ትንዶሸቱ ባየሚኔስ ወቲኒ ወጀት ወቲ ዲስቲ ተቆተ ሶጊደ ዲስቲ ተቆነት ወረከኛ ቁባዮ ካማን ኪያን ከሰቡሰኒ ማመሳን ከስሉ ቁተኒ ቶልቴ ራፉኒ ቶል ወዱኛ ከናኑን ይላል አሜን አከዱኛን ኩሚወፈኑን ይላል አሜን ትንዶሸቱ ባየሚኔስ ኢየሱስ እስን ሶጊደ ለፋቴ ካንጀደ ባዲነ ከሰምቲ ሙራሰቱ ከሰኒናን አዱኛን ሚየሳ አሜን रोडो कड़े सगंता जल कमने नमोता मुरासा कथातन नत्ती मनी तुरन नमोन्नी तिन्नों कुनार राजमे बाये गोरचुर्रां कंके वल्यांकल राजमे बाबते बाये अक्का आबाजिर तन्नन नगे अम्मा यूसेन समगाला फिन्ने अच्चु तोला थांगई लफतो को गाफड्डा वगये गोफ्ताने यमरत्ती सिनीलाता आमीन ना जिरियनी नमोता वाकयोब जिरातनी मुरासा बक्कातु बाये कोस ካዮ ኢየሱስ አፈፋረድስን ሶጊደ ለፋቴደ ሶጊዲ አመላ ዋጅጂሩ ቀብ ሁምነ ዋጅጂሩ ቀብ መዳት ይሆነም መዳራም ኤምቤፍ ባክቴሪያ በለሰ ሶጊዲ ጋፋው እንዱማ አርገማ ዋጅጂሩ አርገማ ብሻሚ እሱ በርገማ
ammas akkuma gobaadiyaatti kan guddatta bishaan kan daattan jirtu yoo ta'e bishaanota gurguddaa yeroo daannu bishaan keessaa gaafa ba'u ashaboo wayii saggoo keenyarra jira nutti naqee bishaanichuma qaba waaqayyo dogoggora bishaanitti ashaboo naqe moo harkaa ba'eetti gannammee dogoggoreetu miti qodaansa harkatti cinnaanitti nam'es miti bineensonni akka jawwee galaanaa qurxummii roobii kan jedhaman galaana keessa kan jiraatan baay'ee jira isaan kun yeroo dhukkubsataniif yeroo dullooman ba'anii caakkaatti hin du'an galaanichuma keessatti du'u kanaaf waaqayyo galaanichi akka raqa jedhee na joofneef soogidda bishaanitti naqee bishaan uume Finfinnee keessaa waa baay'ee du'aa oola hin ajaa'u garuu si keessa mandara gujiyeeti waa baay'ee du'aa oola hin ajaa'u garuu si keessa Amen. isin soogidda kayyoo Yesuus soogidda deenne shanaffaan amala dheebochiisu qaba soogiddi dandeetti dheebochiisu qaba Yesuus namaan waan lama jedhee ofii waan tokko namaan isin ifa lafaati jedheera isin soogidda lafaati jedheera ofiin garuu waan tokko innis maalidha ani bishaan jireenyaati kana namaan hin jenne akkas jettuu Yesuus isin dheebochiistota ani immoo dheebu baasaadha Amen. humna dheebochiisuu qabna malee humna dheebu baasuu hin qabnu maaliin dheebochiisna soogidda jechuun haasaa afaan jechuudha Qolaasiyas 4:6 haasaan keessan akka soogidda aminyaa gurratti kan tolu namaaf deebisuuf hin ta'u beekaa kanaaf biyya lafaa keessaa kan nu waame soogidda godhee akka nu dhaabuuf akka nu ijaaruuf akka nu dubbachiisuuf waldaasaa keessa nu kaa'e haasaan keenya maalidha lallabne kadhanne faarfanne namoota akka isaan dheebotan goona dheebotanii yeroo fiiganii lafa bishaanii dhaqan bishaan dhuganii ol jedhu inni immoo Yesuus Kiristoosidha Amen. kanaaf waldaan kiristaanaa gaafa hundumaa lubbuu haaraa yoo jiraattan kottaa itti warri dhuddanii dheebuu arga baatan sun warri dhuddanii Yesuusin bartan sun kottaa jireenya akkasii ta'utti isaan kun akka isaan dhuganiif anii bisin dheebochiisuu danda'uu qabna biyya lafaa keessa anaan na dheebochiise Yesuus gara koo gaafa dhufe akka isa dheebodhu na godhe jaalala guddaa natti argisiise magaala Sudaan keessatti baadiyyaa naannoo Sudaanittis jaalala ho'aa gaafa natti argisiise mudannootti namni darbee jiraachuu hin dandeenye keessa aqeenaa wajjin dhaabate yeroo tokko 2000 mana koo abiddaan na jalaa guban halkan sa'aatii 8 ruubiitti hirriba keessaan hin dammaqe yoo hin dammaqu mana gubataa keessan ciisa أعوذ بالله الشيطان من الرجيم الرمانين إيسنج يا رب يا كريستوس يسوس أنسى من الدين وتنجرو أتمتى بدان نقول دينج ما في مشكلة أنا وايد كبيرة بكيلا ويجنا كنوا سبوا كنجرا إيه سكيس سبوبته أنا سيجا أنجرا هاللويا أتيك ساقام سات جريه كأو وان جندم توقبتا أبجون تره ملاتان تره ما نما كوقبتا مكا رأى anis akkana ka'ee akka balakkeessa wayii balakkeessa ulee tokko lafatti argate ulee sana lafaa fuudhee daaraa ho'a haadhottan ka'e asanaadhe achanaadhe utuma nasiibachaa wayyaan gubate masaafin gubate jireenyi manicha keessa hanqabu hunduu dhumeera wangeelli koo garuu fayyaadha abidda keessa ani wangeela abiddarraa hafeen arge kanaaf namni jaalala isaa ofitti na argise isa abiddarraa hafee jinaaf hinaa hojjedhu jedhe akkas jedhan namichi kun sheexana inni abidda keessa afeera ajjeesuun garuu dirqama keenya jaramaala isin godhe tataan jedhe ni ta'an hiriyaa xahaa jedhamu tokkoon qaba xahaa dubbisuuf yeroo halkaniin naqu xahaan mana banatee dhaabata xahaa eessarata sa'aatii kana maa mana banteen jedhe obboleessa keetu amma dhufee mana baniif naan jedhe mana obboleessa keenyaa nu jalaa gubaniiru ani immoo isa oosheera inni dhufaa jira mana baniif ennaanan si eegaa jira obboleessa lafa onaati Yesuus abbaa guyyaa rakkinaati Yesuus oolchaa guyyaa du'aati Yesuus mana xahaa takka turree rafne lafti bariiti abbaa itti gadi buune abbayyaan oollee gara galgalaa gaafa ol deebinu xaambeen mana kee bira nannaa lafa gubatee lakkii gubateera maal hojjennaan jedhe obboleessi keenatti meera warri eda mana isaa guban ammayyuu tataa jiru naan jedhe yeroo ol baalu gaafa namoota biradhaan gara nama 8 ta'u in tataa garaa maal hojjettu ennaa asirra ta'anuun hin jenne hin kaana jennee dadhabne wedhan haleluuyaa ulfaataa rakkina keetitti waaqayyo miila natti ulfaachisa rabbiin kan keetii jabaadha abiddin ittiin nu gubees cimaadha kunoo nu waa tokkollee gochuu hin dandeenye kaa galaa nuun jedhe kaanee gallaa
yoo tole nu jedhee nagaatti nu galche immoo bor deebinee mana sii ijaarraa jedhan. Kaa galaa kaan jedhe mana koo citaana jalaa guban borii isaa qorqorroo naa ijaaran. Hallelujah. Akkati isaa jinaaftuuf qofaa isaa si barbaada. Utuu firri jiru, utuu hiriyyaan jiru, utuu obbolaan jiru, utuu ollaan jiru, utuu maatiin jiru, yeroo waan fuutu labdee qofaa joortu Waaqayyo si arguu dhabe miti galata kee guddisuuf tutture malee. Ilaa jara Alaazaar yeroo du'e mandara Damaasqoo keessa ture Yesuus. Mandarattiin Bitaaniyaa keessa ture. Mandarattiin Bitaaniyaa mandara Yerusaalem irraa kiiloomeetira 3 qofa fagaatti. Yerusaalemii ka'ee gara Bitaaniyaa dhaquutti adeemsa kiiloomeetira 3 nama fudhatti. Kotteedhaan daqiiqaa 30 deemu. Akka Alaazaar dhukkube dhagaheera. Akka Alaazaar du'e dhagaheera. Garuu hin dhaqne. Gaafa guyyaa arfaffaa yeroo inni dhaqu maal taatee tutturtee jedhan obboloonni isaa. Ilaamee jara. Galanni kee amma rakkina keetii ga'a. Xinnoo tokko yoo rakkatte xinnoo galateeffatta. Waan cimaa gaafa rakkattu waan cimaa galateeffatta. Waaqayyo waa'ee kee wallaalee warshaatti si rakkise miti. Galata kee guddisuu fedhee achitti si kaa'e. Ni guddata galanni kee. Innoo gara awwaalaa gaafa dhaqu Alaazaariin hin kaase namoonni hundinuus hin dinqisiifatanii. Rakkina kee keessaa butee si baase dinqisiifatamaa hafu barbaada Waaqayyo. Mimi waa'ee koof jedha. Waa'ee koof qofaasaa kabajamuu barbaada Yesuus jedha. Qofaasaa kabajamuu barbaada Yesuus. Qofaa kabajamuu barbaada. Kanaaf namoonni keessa badan, namoonni keessaa badan, namoonni keessatti badan goofticha kabachiisuu waan dadhabaniif badan. Filannoo badanii baduu maaltu fida? Isinitti meera sila. Olaan baddi uumaa wallaaltee baddi, uumaa wallaalanii baduu cubbuu fida. Meetiin badi iddoo badee badi, iddoo badanii baduu barbaacha dhabuu fida. Ilmi badi filannoo badee badi, filannoo badanii baduu yaada naanneffachuu fida. Isinii galeensa ni hin jarjare. Galuufan jedha walla garguuf. Na galgala kana Waaqayyo gooftaan machaa namoota ulfina isaa mul'isuudhaaf alataan 41 natti argisiisee ture. Tokko sin ta'ini naf. Gurbaan filannoo bade kun gaafa filannoo bade mana abbaa kootii naa wayyu. Maasii abbaa kootii naa wayyu. Kan koo kan ta'e qooda koo fudhadheen deema. Eessa deemta? Biyya fagoo. Laajara gurbaan kun gaafa manaa ba'e gara biyya fagoo kana deemuudhaaf murtii waan baafate waan qabu hundumaa calleeffateetu manaa ba'e. Gaafa calleeffatee manaa ba'u hiriyyaan bakkeetti isa mudate hiriyyaa gaalamoota, hiriyyaa nyaatee hin quufne, hiriyyaa dhugee hin quufne. Sirraa qabu Waaqayyo. Gurbaan kun waan qabu hundumaa gaafa bitu hiriyyaa isaa keessaa callaa biteera. Korreeshinaalaan sigaaraan suusee fadhimaa itti si beennaa jedhan. Ni qaamne dee yaade adaraa maal shorbaa tokko wajjin qaamne eessatti si beennaa jedhan. Biyyi fagootti qofaan galin si miidha. Gurbaan kun biyya fagootti waan miidhameef waan gaalamoota kadhate hundumaayyuu nabe. Gaalamoonni harkaa fixuu malee laachuuf hin beekanu. Gaalamoonni wajjin nyaachuu harkaa nyaachuu malee nyaachisuu hin beekanu. Fala dhabe gurbaan kun naaf maal wayyaa. Fala waan nabeef mandara keessa naannee hojii qabdu nan hojjedha biddeen ittiin nyaachuuf. Ni dandeessa rakkataan hunduma isaan danda'a laga. Ana dubar tokko rakkadheen ture. 80moota keessa asoosaman dhiyeessa raadiyoo gimbii waan jedhamtuuf dhullaa gola sammuu madaa ciqilee hancufa tufamte siyaasa goolamte kan jedhan hunduu asoosama koo turan. Namoonni sanbata guyyaa sa'aatii 6tti asoosama sana dhaggeeffachuudhaaf baay'ee fiigu. Rakkina keessa dhaabadheen madaa ciqilee barreesse. Madaan ciqilee seeftu hammaattuu turte. Madaa ciqileeti gaafan ba'u bayyaan nadheenan jiraadhan see mana maradduun ta'e. Ani mana mara warrayyuu hin gashu. Yeroo dhabee malee. Niin kajeela maraggi mana. Narkaa fuudhe Yesuus. Ameen. Gaaf tokko soosaatti mana maraga. Utuma mana maragu baay'een beekamti argan yaa qaccinu Oromoo naan jedhu gurbatti Oromoo ishee qalloo sana danda'a. Namma dandeetti dhoqqeen beekame Waaqayyo gaaf tokko dhoqqee godhe. Mana maragee keessa ishee fitadhee miila koorraan laaqii qadalee gaafa jaarkaanii keessaa bishaan buufachuutti ka'u kanarraa iddoo beela kanarraa iddoo beela kanarraa iddoo beela dob girgiddaarraa dhoqqeen archee lafa guute.
Kana miila liqaas la soo baarrandaan bulaa jedheen sokke. Deemee gaafa ijoollee baarrandaa bira dhaqu isaan horafaniif bukkee masaaniin suuta deemis ciise hamma lafti bariitutti yeroo lafti bariitu modannee taraa dhaabbanna taraa keenya beekamaa dhagaa nuyi barii yookaan isin argannu barii warra gaashaat argata sa'aatii tokko keessa fooyyee qabu lama keessa homaan jedhan qaqalloon akka keenya amma sadiitti karaarra dhaabatti hin dabarse Yesuus. Hin dabarse narra bara sanaa hin dabarse narra. Namicha mana isaa maragu sun walloo ture. Namichi sa'aatii koo beeka sa'aatii sadii jashetti dhufe nama keessa na barbaade ante leebaa sawuyyee naan jedhe hattuu namaa naan jedhe maal ta'een jedhe galagalaan poolisiin teellaa ramataan qaqqabadhe na dhidhiitaan akka balaana fuudhanii kan maalan balleessee poolisiin jedhe horii nama kanaa fuutee balleessitee eessatti kunoo sii mataa'e na dhiisaa nan himaan jedhe baannanna mana maraguufan qabdi 150 fudhadhe kunoo maragee fixeera kan koobbireeran jedhe sirriidhaan annee laalla gaafa mana dandeelaallu poolisichi kanatti dhoqqee itti baxaabatameera garuu maraggii miti. Maanni maraggiin akkasii dhugaa waaqayyooti marageeran jedhe. Haati manaansaa gabbaate unetti namu dhugaan argeera utunni maragu amma kan itti marageetti. Namichis bishaan wal tokko baasee aan maragaa ture maal turraa harcaa sireenna abbaaraa isin gaafadhaa kan jedhe. Guyyaa sanaa jalqabee mana maraggiitti hin deebine. Narkaa fuudhe. Ilaa jara xinnooti itti rakkattu waaqayyo akka tasaa sirkaa fuudha. Waan guddaa sii fiduuf jedhe. Ulfina guddaa sii fiduuf jedhe. Namni gaafa filannoo badu hunduma isaan danda'a. Gurbaan kun booyyee tissuu nan danda'a. Booyyee hamtuudha baay'ee. Sudaanitti torban tokko booyyee tisseera. Hojii dhabeen booyyee 9 wayii qaba namichi tokko. Nan danda'an jedheen tissi ka'e. Lafti isaa lafa cirrachaati iddoo booyyeef ta'u arguun karaa dheeraa nama deemsisa maraatu na goote booyyeen tokko asirra suufaa kaate nan gubate rakkadhee namicha birrii keessaan kaffalii anoon atta'afuun jedhe gurbaa kana yaade gaafas anis gurbicharraa maaltu gargar na godhe anis oo filannoo badeen ka'e taa'ee waa'ee gurbichaa yaade. Amalli booyyee ciincoftuudha. Amalli booyyee laaqii keessa gangalatti. Amalli booyyee nagaan beektu. Amalli booyyee akka malee fiiddi. Gurbaan kun hidhata waan kanaa ta'e quufuun beektu booyyee. Hidhati kee quufuu beekaadhaa wal gaafadhaame. Hidhati kee quufuu beekaadhaa. Namoonni tokko hidhata quufuu hin dandeenye jirra akkatu. Hidhata quufuu hin dandeenye. Hidhata quufuu hin beekne. Yoo dhuge yoo ate yoo sirbe yoo ejje nagaa kan hin jenne hidhata akkasii hidhata booyyeeti. Baran tajaajilaa ta'u asoosama biyyan mana gunnaki. Carraa ta'ee dubartiin tokko sagantaa xumuramu nama waaqaa ennaan bor mana koo dhuftu ni hin galaan jedhe. Dhugaa waaqayyooti anaan boollatti gashitee hin galtu jedhe. Maalitti wal beekna boolla isa kam jirtaan jedhe. Wajja isheenoo ishee matas gabbeessuu fedheeni nan dhufaan jedheen. Garuu sa'aatii kam sii mijate maachuu keetii jennaan ganam guyyaa galgala filadhu jette. Galgala yoo naqee buluu dhaqnaan jedhe waa isheen beeku. Ganama yoo naqee achi bulee ka'e naan jedhe waa isheen beeku guyyaa naa wayyan jedhe. Haa ta'uttee guyyaatti na eedde. Hafuurri qulqulluun mana ishee dhaxxaa'e. Haa ta'u dheen gooftichas kadhadhe waan tokko waa'ee mana sanaa natti himne. Gaafa mana sana dhaquu misaatti. Sa'aatii misaa baarii rurrukutee namuu dafnee naan banne turtee isheenoo daftee dhufuu dhiiftee naa bante anaa deebi'uuf jedhe gaafa naa bantu hin dhuftanii jettee akka kaleessaatti nu maal dubartiin kun kaleessa baay'ee to'eena waanti har'a maamataa buusti nan dogoggoree natun jedhe olli ta'een taa'e addee bishaan harkaa fiddee anaaf namicha tokko buufte namichaan wal barreennaan maal wal biraa qabne jedhe. Sa'aatii masananne isaan maal keessa reennaan abbaa manaa kooti jette gaariidha yoo isaan jedhe. Gaafa isheen buddeena fiddeenuu keessee waxii fuudhuu dhattu gamumaa achi as jalqabe watiirra kaaye achasitti fide buddeenichi ija sadii natti fakkaata aluma lama qabe aloo natti gasho isheenis hin teessee anis nan ta'a. Inni maan ija keessaa gannattu. Maa inni erga gaa'ela qabannee waggaa 7 jette.
guyyaan itti buddeen kana isaa ajjiin cabsadhe yoo baay'ate guyyaa shanitti alan cabsachuu fedhu gama koorraa cabsuu jalqabaa itti akkuma saatta yeroo inni gadi ba'u waanuma xinnoo ishee torshadha itti alan qabn nagaan qabn walii kuuf immoo carraa dhabne itti ana waan biraamin kanaafan isin waamette namichi wateessifte amma baata moo maan nan ba'an jedhe sila si nyaanne harkasinni kanne nan ba'ena dhuguma deemaa jirtu siretti ati mana dhugaanoo deemaa hin jiran jedhe maal taatan jette ay hafuura kana baasuu hin danda'u yoo waaqayyo na gargaare garuu kadhadhee biyya kanan tura yoon ta'e dhufee hafuura kana nan baasa yoo hin galle immoo erga waggaa 7 teesse ammas akkadhuma akka isaatti taa'ee kadhasa nan galee galgala irra finan bule gaafa macaasaa sooma gaafa roobii sooma gaafa kamisaa amma misaatti sooma fudhachuun dirqama natti ta'e guyyaa kana lamaaniif walakkaa soomee sa'aatii misaatti ammas gaafa kamisaa nan dhaqe baarii rukute battaluma naa bane har'ammo ati mee maal barbaaddaa mana koorraa yookiin nan iyyaa yookiin deebi'e maal anoo simbiran dhufe maal hojii dhufte ta'e gadda soo dhufte waca ollaan nutti yaada gaafa ollaa yaawate manaa dhufte maal hodhii sette miila qabatte didi namichi ollaa isaati tokko olanitu namichi kun gadda gaafa sanba guddaa waldaa keenyaa tajaajilaa ture na beektuu sin hin jedhe si beekan yoo soolli naa kottaa kan jedhe gaafa ollituu fennu cufaa baarrii qorqorrooti cufaansaa cufaa mukaa tokko fudhatee na dha'uufe namicha jalan lite namichi dheeraa wayti bitin tireen non lafa dha'ee iyyi uwe maayinni la nan lollaati namichatu mataa na falate mataa koo naayidhaa jedhee iyya hin dhoofni an mataan hin falanne poolisoonni dhufan yaa poolisoonni dhufan keessummaa nan natti quba qabu poolisii gaafa na qabu maalii poolisii takka ilaallaan jedhe dhiigaa waan jiru hin jedhe eessa isaan dhiige hidhaafii kadhu poolisoonni lafiidhaan hin jiru qaba ol gashin hafuuraa maalaan jedhe gaafa ol gashan darabbeessaa marra ciibsan nan gubadhee maasaa malee waan biraan jedhe ateedhi yoon jedhe naallaatu deebii maaliidha yoon jedhe natti ni mofiisa bayi yoon jedhe hin ba'u hin dhaga'u nan gubadhe sa'aatii tokko guutuun dhaabadhee wajjin iyye sa'aatii tokko boodee foon qulqulluun naa rukute dhufee hin iyye elaa kamataa kootu ammas na falatame ateewudhaan nan ambooyyeedhaan mee meeqa taatanii keessattu naan booyyee 18 taanee keessa ta'e an sagalatti suu dadhabee 18 jirra akkata booyyee 18 hafuuronni namoonni booyyee kun iyyanii lafa ciranii girgiddaa ciranii qeensa namichaatiin kiyaa ba'an har'annis tajaajilaa har'a hojii wangeelaan hojjeta yeroo 2-3 walii wajjin tajaajila baaneef anarraa booyyee galee wangeelli natti galee ameen biddeen maqanaattaa yoon ittiin jedhu yoo baay'ate biddeen tokko 2 taanee fitna hafuura booyyeedha amma nyaata bara kana hundumtuu wal dorgomu mee hafuuricha adda baafadha qaala'insa bara kana nama tokkotti ibsii 2 ajajata qaala'insa nama tokko biiraa 35 of dura kaayaasa kun qaala'insa maaliiti booyyummaadha malee gurbaan filannoo badee bineensa kanaa jirra kataa bineensa kanaa jinnibbataa bineensa kanaa jiwwallaansoo wal qabaa bara baay'ee jiraate bara baay'ee filannoo badi'oo nagaa dhabee'oo abdii kutatee'oo abbaasaa irraa kaatee'oo karaatti deebi'ee galuun nabe biyya fagoo dhaqe akkatti deebi'ee galuun nabe namanni bira jirutu nama isaa miti hin dhufe Yesuus namni bade gaafa kam galaa namni bade gaafa kam gala tokko gaafa yaada naanneffatu gala Luqaas 15:17 jalqabee yemmus gurbichi yaada isaa naanneffatee hojjettoonni guyyaa abbaa kootiif hojjetan buddeenni isaan irraa hafu nama meeqa ani garuu asittan beelaan badduu ba'a ka'ee gara abbaa koo dhaqeetan yaa abbaa koo waaqayyoon sis yakkeera si'achis ilma kee jedhamuun anaaf hin ta'u hojjettoota kee keessaa akka isa tokko na godhadhu nan jedha jedhe gaafa garaa kutatu gaafa jireenya nabu gaafa toorarraa kaatu abbaa makoo naa wayye achan naqa aqeen achitti garbicha abbaa kootii taate gurbaan kun maal yaade gaafa yaada naanneffatu tokko hojjettoota mana abbaa isaatii yaade
lammaffaa buddeena mana abbaa isaatii yaade, sadaffaa akka filannoo bade bare, arfaffaa murtoo deebi'ee galuu baafate, shanaffaa nama cubbamaa ta'uusaa hubate. Hin hubannu yoo ta'e nuun galu yoo ta'e immoo hin galu. Sigaada fi galiidha. Sigaada fi gali. Namoonni dhugan, namoonni tuutan, namoonni waan garaa garaa hojjetan waldaa keessaa gaafa ba'an biyya lafaatutti bareede wayyoo mana abbaa keetii sii wayya. Mana abbaa keetii isa ulfina qabu isa surraa qabu gaafa yaada naanneffatu namni walii gala. Gaafa yaada naanneffatu namni deebi'ee gala. Nama deebi'ee galeef maaltu ta'a? Tokko uffata haaraatu kennamaaf. Luqaas 15:22. Goofti abbaan mucichaas fidaa uffata keessaa isa caalutti uwwisaa jedhe. Uffata jechuun ayyaana Waaqayyoo jechuudha. Ayyaanni Waaqayyoo haaraa nama godha. Tarii cubbuun biyyi lafaa wayyicha isa haaraa ayyaana Waaqayyoo nurratti xureesseera yoo ta'e warra deebi'anii galaniif wayyaa haaraatu jira. Lammaffaa waadaatu haareffamaaf. Luqaas 15:22 fidaa amartii quba isaatti naa kaa'e. Amartii jechuun waadaa haaressu jechuudha. Waadaa ilmummaa deeffannaa, waadaa mucummaa deeffannaa. Hinga mucaan koo du'ee ture jiraateera, badee ture argameera, kan koo ta'uu dhufeera. Waadaa haareffannaa. Galgala kana Waaqayyo si wajjin waadaa haaressu barbaada. Bar tokko luba bal'inaatu barsiisaa macaafaa utuu nu barsiisanii 1992 ture dargaggoo barattoota waldaa boojjiin ture yeroos innaa duranta yeelma godhan abbaan kee si beekaa jedhan sirriitti malee hin jedhe badi fuliyyuu maalitti si beekaa jedhan nan aareefan aaree miti baay'ee man aaree nama nattaanu tokko dhaqanii gaafatan abbaan kee si beekaa jedhan innis itti badi akka itti si beekaa abbaayyuu hin qabduuti jedhan nurra naanna'anii nama baay'ee rakkisan. Keesi isinitti hin tolle taanaan ni isaan jedhe. Qo'i faffateen afaan si kaasa sitti tolu jedhan. Aarii koo ergan aaree finiinuu ga'e. Amma abbaan koo na beekattee fakkaataati jedhan. Uruun koo kan isaanii caalee gama ga'e. Sinfichisiisa jedhan na kabaluu kajeelan. Ilaamee ijoolleedhaan bara dargii keessa farda qabnaa jedhan. Fardan nu jalaa badee jedhan. Fardi nu jalaa bannaan farda badde barbaaduu kaanee jedhan. Abbaan koo karaa aamee ka barbaadee dhabee gaaf tokko karaa dambii doolloo fardi baddeen argamti jennaan hodhuu dhageenyee kaane abbaa koo wajjin jedhan. Gaafa ka'anii adeemanii farda baay'ee bira darbaa dambii doolloo gaafa ga'anii bal'inaa ila kunnoo farda koon argadhe jedhanii qubatti qaban jedhan. Maali baabbaa erga boojjiitti kaane biyya baay'ee darbine farda baay'ee argine. Ishee eegamaa attamitti kan keenya taateenna ilma ko kan koo fagaattu na wallaalchifattu jedhanii. Gaafa dhaqnu farda keenya jedhan. Gammadanii abbaan koo saarkaa liqabaan barii dambii doolloo bira dhaqanii yaa bulchaa dambii doolloo horiin namaa maddee qaraadii kee yoo galte abbaan horii immoo fagooti yoo dhufe attamiin fudhatee galaa jedhan. Horii yaafne nama waamne abbaa horii gaafanna. Abbaan horii nama keenya yoo ta'e inni fagooti dhufe sun hattuudha jedhan. Badi maalana ta'a hoo mattaawoqiyaa koo laali jedhan jaarsa abbaa kooti jedhan. Mattaawoqiyaa laallaan maqaa isaaniiti. Maal na rakkistonnaan situ nan barre malee asmaariin baddaa boojjii anaan geerarti ganamaaf galgala jedhan. Dhuguma immoo asmaariin boojjii dachaan saarkaa daannoo raada namaa bitaa dubbiin garbaadaa koo yaada namaa bitaatti. Garbaadaa koo abbaa baqqalaati saarkaa daannoo immoo abbaa bal'inaati. Jabbii uukkatte gabbifachuuf dachaa saarkaa daannootti geessu dubbii badde immoo qajeelchachuuf mana garbaadaa kootti geessu. Namichi gammadee wajjinuu bubbulee haasa'e ganama namnuu yaa'ee horii yaate saraa waa yaatanii beektuu jedhan qabaan bariin dambii doolloo jedhan. Hin beeknu jedhan san qalaadii wallaggaarraa kan dhufanii kunoo obbo saarkaa daannoo jedhamu fardan na jalaa bade jedhan. Fardan moo addanatti argatanii abbaan farda kanaa kan koo keessa jirtu qalaadii koo keessaa kan yoo tanna jaarsi tokko gaabii ol batee lafaa ka'e baasheeti isheen farda koon harkaa fudhachuu dhufte. Hin beeku warri dambii doolloo yeroo yaabbadhee mana dhugaatii dhaqu
gabaman dara keessas yeroon ittiin deemanna jaarsa wallagga hanna dhuftan ka warri sayyoosni dhumiidhana inna maananata paayatu gadi abbaan fardaa ofiin jedhu kuni maqaa farda isaan beeku waammatu jedhan dhuguma yoo jettan jaarsaa of kala mi abbaa fardaa maqaa farda keessanii waammadhaa innaan maqaan fardaa hunduma maammiteedha se'e jaarsi dambidoollo maammite fardi gorsuma shee'eetti sadaffaa waammadhu ennaan tokkoffaayyuu giddii waammatte kan kee kan hin taanetti maqaa moggaafattaa kan abbaan koo jedhan sababa dambidoollo warra sayyoo na of kalchaa maqaa farda kootiin beekana waammadhaannaan of kalaa jaarsa wallaggaa kaa waammadhaa maqaa farda keessan jedhan jaarsi lafaa kaanii arfaase jedhan aluma tokko fardi imimsaa nama keessa utaalaa achii fiigaa gara abbaa kootii dhufte jedhan gam godhanii gaammaa ishee qabatanii arfaase hattuun si'atte gadheedha maqaa jinsinanne Hallelujah. Amen. Biyyi lafaa maqaa Yesuus sii kennee jinsi atuu hin danda'u. Amen. Seexanni maqaa Yesuus sii kennee jinsi atuu hin danda'u. Amen. Namni kaanin iyyanne kaanin kolfanne kaanin bu'a. Qo'a jaraa fardi koo maqaa bichaa qabdi miti mallattoo qabdi jedhan abbaan koo jedhan. Maalenna yeroo jabbiin arma guutu yeroo horii bitanii lammachiisani bobaashee mirgaa sibiila tokkoon chaappeessu abidda kaanii. Sibiila bidda keessaa ba'e kun maqaa isaa harkaa daannoo jedhamu qaba lafa gubee kanatti rifeensi hin biqilu arfaase harka kee ol kaasannaan satti goote harka ol kaafte bobaan isaa harkaa daannoodha mallattoo abbaa kee baadhattee waa galgala kana maqaa waaqayyoo kan irratti mogga'e ulfinni waaqayyoo kan irra jiru dibanna ayyaanaa kan irra jiru faarfannaan kan irra jiru lallabi kan irra jiru rakkinni magaalaa Finfinnee fudhatee hin badu waaqayyo galgala kana namoota jajjaboo dhalachiisanaan jira harka walii keessanii qaba amma lafa teessanitti namoonni 41 humna gurguddaadhaan dhalatu kaan faarfattoota kaan lallaboota kaan raajoota kaan abbaa mul'ataati kaan humna magaallatii qaba kaan aboo karataa qaba kaan aangoo lissaana eeguu qaba waaqayyo amma namoota 41 nan dibanaan jedheera humna aboonan si diba harka aboonan si diba dibata aboonan si diba maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin har'aa jalqabee mallattoon sirra jiru mul'achuu jalqaba namoota simbukkee jiru qabaata ituma akkasin qabee taa'u abiddi tokko dhufee adda isaarraa boba'a anna isaarraa boba'a wayyaa isaarraa boba'a konkolaataa keessa yoo tonqaa'ee bira taa'e tonqaa'itu iyya karaarra yoo adeeme jalloota baqata humnoota afuurota amootatu arraba isaarraa sagalee ba'u sodaata namoota humna jajjabaa uffatantu dhalatanaan jedha argitaanaan jedha kunoo mul'atan arga namicha uffata calaqqisaa uffatee samii waaqarraa dhufee saba kana gidduu naanna'uun arga kunoo uffannaan calaqqisaan uffatutti dabalee saamsonaayitii guddaa uffata bifa daalotaa uffata bifa dhiinkee uffata bifa cabbii uffata bifa samii waaqaa uffata bifa oomacha galaanaa kan fakkaatu shaanxaa isaa baneenatti argisiisa akka saayisii namootatti ta'uu danda'utti utuunni namoota kanatti uwwisuun argaa namoonni uffata kana uffatan deebi'anii sodaatan namoonni uffata kana uffatan deebi'anii yaaddaan namoonni uffata kana uffatan deebi'anii bo'ani ani waaqayyo galgala kana uffata ayyaana koo itti uwwisan elaka jabeessaan qabanii keessanii qaba jabeessaan qabanii keessanii qaba elaka abidda jabeessaa qaba abidda jabeessaa qaba gadinnisna jabeessaa qaba tajaajilli keessa deemaa gargaara jabeessaa qaba abidda faarfannaana abidda lallaba abidda lissaana abidda fuula baasuudha abidda wangeela barsiisuudha abidda raajii dubbachuudha elaka humna biddaa qaba biddaa dargaggeessicha qaba biddaa riidhaan sookatoo jama kilaabiyaa boosya abidda namoota 41 humna gurguddaadhaan dibama jabeessaa qaba nama simbukkee jiru jabeessaa qaba ela abidda harraa jalqabee abidda aboo kanaan si dhibeera
si libera. Abidda abo kana si libera. Abidda abo kana si libera. Abidda abo kana si libera. Elaka. Jamesa kaba. Adara jamesa kaba na wasumbukezo. Adara jamesa kaba na wasumbukezo. Unna harana. Abu harana. Unna harana. Sagalia harana. Ba. Dona suma abaga kya jena ya. Abidda abo kana sudukera. Isa. Ela azini pachuna. Ela mandela basisuna. Ela nukusada bayusuna. Ela furoda moda basuna. Ela mangaladina. Ela ka jamesa kaba. Namas mukadu jamesa kaba. Abidda. Isa. Yawangela. Abidda tajatun ne gargara kawalda raskante. Unna abo. Jamesa kaba na Isa. Umna Sepinya bate, ilmu apa kan? Lagi kau saja macam. Kesi sih. Namo tu jawab dalam tha. Kanaka Paulus, kanaka Daniel, kanaka Deborah, kanaka Esther, kanaka Miriam. Elana namo tu jawab dalam tha. Elaka jamesa kaba. Nama semua kader. Elabida. Shimele kuru kata kamera. Shimele kuru tu. Unna kofinan cera. Unna kanan. Namo ta abo filata. Namo ta am filata. Namo ta umar filata. Namo ta kale la aliyama. Namo ta ilahi ka. Namo ta umar ta. Sidibera. Rasa kato jana sidila yabo. Sidibera. Rasa katu cara kira bahasa. Jamesa kaba. Nama sebutkan jamesa kaba. Abidda abo. Unna abo kana sidilera. Satana sukra dia bola. Rita masagal. Kai sagamana. Power. Abo. Ini lango pagar te foda.
galateeffadha. Sabni illee gooftaa galateeffadha dabalaati. Galateeffadha. Laayibaanaas. Ulfaadha. Namoonni kun irraa booda warra siif hojjetan waan ta'aniif ati galatoomi. Ati galateeffame yaa Waaqayyo Abbaa. Ati galateeffame yaa Waaqayyo Ilma. Ati galateeffame yaa Hafuura Qulqulluu. Ati galateeffame yaa Waaqa hundumaa olee. Ati galateeffame yaa Waaqa hundumaa olee. Taatee argineerra nurra gargaarsa. Kana booddeesitti mataan nu baasa. Eenyummaa keenyaatti ergamu jaalladhe. Sichis gamme nunneeftu dhugumaan deebiite. Waala suuqatoo jala kiraati banas. Amiin. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Deebi'ata ayyaana fattan kanaan nagaatti jiraadha. Abbaan shamzii gidduu jirtu sun kun eeka. Dikkaasuu katanjiina elbaatas. Wangela aboo qaban sirra qaba. Adda kooti bu'i. Tee adda kooti bu'i. Adda kooti bu'i. Beekumsaan kan goote, dandeettiin kan goote, ayyaanaan kan goote, humna lallabee finne, humna barsiisee finne, dibata aboo wangeelaan si dibeera. Isinitti jime. Isa injime kottu ilmakko. Kottu kabarkako. Gadhiisa bakka. Ilmakko. Gadhiis dhaabatti. Dhaqi gooftaa kee hojjedhu. Bara kee hundumaatti lallabaa jabaa ta'i. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Waati kati ajina sakradia box. Abo missionerumma. Abo missioner. Amen. 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 Bahat yat kabat kibat. Amen. Amen. Adunya Afrika Ethiopia. Sidibe. Amen. Ye missioner. Adat nukati Vanias. Rikato jana gelaria box sandala. Hallelujah. Amen. 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 Orara bala bala. Billah karama gurgudda sadin arga. Billah karama gurgudda sadin kun namoota sadin tutunni kennamuuf jiruun arga. Kaba mazhabe sarka wali keessatti tokko gara gadii sanatti arga. Ilaaka. Tokko gara kanatti arga. Ilaaka. Tokko gara gidduu kanatti arga. Ilaaka. Waaqayyo gooftaan sabatti amma jabeessa qaba gadi lisna. Jabeessaati qaba. Namu si bukkee jiru jabeessaa qabaase. Billaan kun iddoo sadiitti utuu fuula koo dura balaqqeessee mul'atuun arga. Faarfannaadha. Aboo milkaallatiidha. Aboo mishineerummaadha. Utuu inni jedhee irratti barreessuun argaa jira. Amen. Amen. Hoolicha Golgootaa namnatu barbaade galgala kana hadalatu. Amen. Ilma Waaqayyoo Yesuus namnatu barbaade galgala kana hadalatu. Amen. Ilma Waaqayyoo Yesuus. Amen. Witan jana sukaya bogatu. Bikan jana sukaya bonias. Ridana sura hibanya. Barabaye duro wadaga lenture. Aki ka kostu panenture. Biya ka kesa anga fikan tausi kesa dinala to lenture. Halo tagara garai dalu awal bakasutu bayate. Amma garu karato ko kennu fin fera. Siati sama ko gitu tagara garu man nagamu. Anis jannu thomna gurgudda qaban nanala chibanda. Yeroo sana wal barbaadu wal yaafachuun hin baay'ata. Garaagarummaan hin diigama tokkummaan hin ijaarama. Kana Waaqayyo gooftaa maccaatu godhe jedhee namni irratti wal hin gala.
ulfina waaqayyoota lafa sanarra jira namoonni iddoo kanatti yaa'u. Kanaanis garaa ilmaan kootii tokko gochuu nan jalqaba. Hafuura gargar isaan godhu isaan irraa nan ari'adha. Hinga barri wal makuuf wal jibbuu hafeera. Ilmaan koo kana booda tokko ta'ii siin jedha. Si'achi garaa jibbaaf amminaas keessaa baaseera. Namoota badanii yoo kanatti argama. Warra karaa dhabantu karaa argatee jiraata. Kana ana waaqayyootu ulfina koof jedhee godha. Kami jabeessi harka kana. Kami jabeessi. Jabeessi kami kaya harka kana. Kami jabeessi harka kana. Power. Lira dia kata jana kira boga dia pena. Abita.